Uummanni Tigraay waraanni nu gahaa jechaa turuun isaanii beekamaadha. Haa ta'u malee gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maqaa uummata Tigraay daldalee jiraachuu baree fi bara Itoophiyaa hoogganaa turettis mirga sabaa fi sablammiilee biyyattii sarbuun daraara hamma kana hin jedhamne lammiilee biyyattii irraan gahaa turee jira. Kanumaan wal qabatee qabsoo qeerroo fi qarreen Oromoo sabaa fi sablammiilee biyyattii kanneen biroo waliin ta'uun taasisan masaraa mootummaa keessaa baqatee erga naannoo Tigraayitti galee mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufee as biyyattii keessatti jijjiiramni qabatamaan mul'achuuf hojii mootummaan jijjiiramaa hojjeteenis biyya diigamuuf turte deebisanii ijaaruun dinagdee ishee dandamachiisuun danda'amee jira. Haa ta'u malee gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay jedhamu kun jalqabarraa kaasee hannaa fi saamicha ijaarratee waan bareef ammas karaa qaxxaamuraa gara aangootti deebi'uuf bara 2013 keessa gocha gantummaa raayyaa ittisaa biyya Izii kaabaa irratti raawwachuun mootummaa biyya bulchaa jiru waliin wal waraansaa keessa erga seenee booda dargaggoota Tigraay hedduu aarsaa hin malle kaffalchiisuun naannoo Tigraay keessatti miidhaa ulfaataan hawaasa irratti akka raawwatu taasisee jira. Gareen seeraan alaa naannoo Tigraay keessatti wal gurmeessee jiru kun ammas dogoggora kaleessaarraa osoo hin baratin waliigaltee Piriitooriyaatti taasifame cabsuun uummanni Tigraay wal waraansi nu gahaa nuti nagaa barbaanna jedhu ammas yeroo lammaffaa diinota Itoophiyaa yeroo dheeraa waliin hariiroo uumuun bulchiinsa yeroo naannichaa irratti fonqolcha mootummaa gaggeessuun naannichaa giddugala jeequmsaa gochuun lammiilee Tigraay aarsaa hin mallee kaffalchiisuuf sochii taasisaa jira. Walumaa galatti gareen TPLF jechuun kan beekamu kun diina sabaa fi sablammii dhufuuf jijjiiramaa waan ta'eef mootummaan bulchaa jiru garee hattuu fi saamtuu kana irratti tarkaanfii madaalawaa fudhachuun naannoo Tigraay keessatti nageenya amansiisaan akka jiraatuuf irratti hojjechuun qaban dhaamsa keenya. Haqni injifataadha. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee qophii keenya asumaan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.